Hayyena shamaa akkam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni chaanaalii kiyyaa kun guyyaarraa kanas wanta baay'ee tokko isin fayyaduun isiniif qabadheetii dhufe egaan keessumattiyyuu ijoolleen shamarranii aga xumuraatti sirriitti waan isinitti agarsiisu kana osoo laaltanii baay'ee tokko gaariidha. Sababni isaa egaa wanta guyyaarraa kana isiniif qabadheetii dhufe kana calluma jedhee osoo hin taane namni ittiin shawwadamaa jiru namni baay'ee waan jiruufi nama baay'eetu ittiin gooyomaa jira. Ijoolleen dhiiraan duriyeen tokko tokko ijoollee shamarranii ittiin goomsaati jiru. Kanaaf isin akka wanta kanarraa barattanii isiniin jedha. Warri dhiiraa immoo teknooloojii akkasii akka jirullee beekuutii qabdu hundumti keenya iyyuu immoo guyyaa guyyaatti wantoonni akkasii akka jiranillee beekuutii qabna jechuudha. Kan beektan yoo jiraattan immoo baay'ee gaariidha. Dursitanii baruun keessan gaariidha. Garuu ammallee ilaalaa viidiyoo kana isin jedha. Egaan akkamittiin akka ijoollee durbaa shawwadamanii isinitti bu'uudhaaf yoon ka'e jechuudha. Fakkeenyaaf kilaasii tokko keessa bilbila kaa'u jechuudha. Yeroo baay'ee wanta qabatamaa wanta namni WhatsAppiidhaan sagalee naaf ergee wanta kana barsiisuu qabda waan naan jedhameefan qabadheetti dhufe jechuudha. Bilbila tokko kilaasa yookiin immoo mana tokko keessanii kaa'u saniin booda ergi bilbila kana kaa'anii bilbila kan biraadhaan immoo wanta mana sana keessatti hojjetamu hundumaa jechuudha bakkee ta'anii mana sanarraa fagaatanii ta'aniitu ilaalu jechuudha. Yoo barbaadan suuraa kaasu, yoo barbaadan viidiyoo waraabu, wanta barbaadan hojjetu jechuudha. Achirratti iskiriinii bilbila sanaa fayyadamanii jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha sanumaayyuu jechuudha. Baay'ee tokko waan isin ajaa'ibudha. Fagoo ta'aniitu gaa wanta mana tokko keessatti hojjetamu, wanta bakkeetti hojjetamu, eessatti wanta hojjetamu itti qophaa'anii itti qopheeffatanii bilbila kan biraadhaan ta'anii manaaji godhu yookiin immoo tokko tattaru jechuudha. Kanaaf isadha jechuudha kan inni isinitti agarsiisu. Akkamitti kan jedhuu fi jalqaba wanti isin gootanii jalqaba irratti jechuudha. Sisteeman ittiin kana godhu isinitti agarsiisa jechuudha. Isinis illee haalman isinitti agarsiisu kana ni fayyadamtu jechuudha. Egaan jalqaba appilikeeshinii kana buufachuutii qabdu jechuudha. Aappii kana linkii isaa viidiyoo kana jala isiniif kaa'ee waan jiruu fi barreeffama viidiyoo kootii kanarra cuqaasaatii salphaatti gara weebsaayitii koosii isin geessa achirraa buufachuutii ni dandeessu jechuudha. Egaan amma ni eegalla jechuudha. Jalqaba appilikeeshinicha bantaniitu keessa seentu jechuudha. Bilbila lamaadha kan inni isinitti agarsiisu. Appilikeeshinicha bantanii akka seentaniini akka kanatti jechuudha kan inni isiniif baasu kunootti keessoon isaa kana fakkaata jechuudha. Egaan wanti isin gootanii baay'ee tokko salphaadha dinarratti fakkeenyaaf bilbila tokko irra teessanii bilbila isa tokko yoo to'achuutii barbaadan yookiin immoo bilbila isa tokko qopheessitanii keessanii bilbila isa tokkoon fagoora teessanii bakkee teessanii akkamitti akka iskiriinii irraa teessanii wanta barbaadan wanta mana tokko keessatti hojjetamu wanta bakkee irraa hojjetamu ilaaluutii dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf CCTV kaameraa ni beektu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf amma bilbila isa tokkorraa ni seentu jechuudha. Fakkeenyaaf wanta kaameraan bilbila isa kanaati waraabu inni kun gara bilbila koo isa kan biraa kanatti yoon akka inni naaf dabarsu barbaade jechuudha. Salphaadha. Intarneetii isiniin barbaachisu birrii tokko hin baastan jechuudha. Wanta nama isinitti agarsiisaa jiru kanatti uumamaa tokko wanta isin barbaachisu hin qabu waan isinitti agarsiisu duwwaa raawwattu jechuudha. Jalqaba kunooti kaameraa kana keessa ni cuqaastu jechuudha. Kaameraa kana akka cuqaastaniini permishinii isin gaafata okay ni jettu jechuudha. Okay akka jettaniini wanti inni isiniif fidu bifa kanaatiin kaameraa isiniif baaseetu yoo bakkee jiraattan qulqulleessee wanta bakkee irra jiru hundasaa isiniif baase jechuudha. Bilbila isa kanarraa an akka isin hin jeeqamneef jedhee xiqqoo ishee gurraacheseetiin jira. Dhumarratti garuu ganaan isinitti agarsiisa jechuudha. Wanta riizaaltii isaa irra ga'ame jechuudha. Amma bilbila isa kana akka kanatti ergiin qopheeffadhee booda gara bilbila koo isaan dabarfachuutii barbaade isanirra taa'ee taphataruutii barbaade sanarraa nan cuqaasa jechuudha. Wanti inni godhu kunootti jechuudha rimootii shaatarii kan jedhu jira jechuudha. Iddoo kanarraa argaa jirtu jedheeti yaada. Rimootii shaatar kan jedhu jala kanarra ni jira waan ta'eef kana cuqaaseenanni salphaatti wanta bilbila koo isaa harka bitaarra jiru kana hojjetamu hundumaa jechuudha. Fakkeenyaaf mana tokko keessa taa'ee jira yoo ta'e bilbilinni kuni bilbila isa kanarra taa'een ilaaluudhaaf salphaatti rimootii shaatarii kana cuqaasaa jechuudha. Kana kan cuqaasuuni asirraa waa tokko isin hin baasu iddoo kanarra jechuudha. Isin wanti isin cuqaastanii kunootti mallattoo bluuzii kana cuqaastu jechuudha. Mallattoo bluuzii kana innaa isin itti buutanii okay isin gaafata okay ni jettu salphaatti amma moodela bilbila keessa kan isa kana isiniif fida jechuudha. Kan kaameraan banameeti jiru kan appilikeeshinichaan seentanii kaameraa bantanii jirtan kana isiniif fida saniin booda konneekti gootu jechuudha. Konneekti innaa isin gootanii baay'ee tokko salphaadha kunootti salphaatti konneektii isiniif ta'a jechuudha. Meestii walumaan ilaalla. Waaw! Kunootti akkuma agartanii bilbila koo isaa harka bitaa kanarraa kaameraan gurraachee waan jiruufi
kunoo isaa harka mirgaa kanarraa immoo Oma waa tokko wanta naaf baasaatii jiru hin qabu garuu gurraachiseeti jira jechuudha. Amma lafa ifaa lafa qulqulluu ta'e bakkee keessas haa ta'u yookiin immoo ibsaa mana keessaa yookiin ibsee wanta ifa mana keessaati ibsee jechuudha. Yoo akka inni mul'atu godhee adda irratti naaf darba jechuudha. Kanaaf amma isaan isinitti agarsiisa jechuudha. Bakkee ba'ee Kulooti akkuma agartan amma bakkee irra jira jechuudha. Bakkee irra taa'eetan viidiyoo kana isiniif waraabaa jira. Bilbila koo isa sanattis naaf dabarsaa jira jechuudha. Akkuma agartani isa mirgaarras isa bitaarras ni jira jechuudha. Garuu bilbila isa tokko duwwaan bakkee kaa'eetii ilaalaati jira. Garuu bilbila koo isa sanattis naaf dabarsa jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiinitu bilbila tokko irra teessanii bilbila tokkooni wanta hojjetamu mana keessattis ta'ee bakkee irra ta'ee hundasaa to'achuutii ni dandeessu jechuudha. Amma xiqqoo ishee sagaleen bakkee kana waawwacuu fi amma gara mana keessaatti nan deebi'ee jechuudha daawwattootiyya. Egaan siistamiin akkasii akka jiru bartanii ijoolleen shamarranii keessumatti yoo of eeggadha. Ijoolleen dhiiraa tokko tokko bilbila kana akka kanatti kaa'uudhaan mana keessa kaa'uudhaan wantoota garaagaraa iccitii garaagaraa isin raawwattanii bakkee baasuutii ni danda'u waan ta'eef wanti nama dabraarra ga'e isinirra hin gahin kan jedhuufan sagantaa kana akka kanatti isiniif qabadheetii dhufe jechuudha obboloota tiyyaa. Egaan namni hundumtuu daba yaada jechuu kootii miti jechuudha. Garuu immoo of eeggachuun gaariidha. Teknooloojiis beekuun gaariidha jechuudha. Wantoota tokko immoo beekuu wayya malee yoo hin beekintaan oma waa tokko faayidaa hin qabu yoo beekan garuu waa tokko irraa faayidaa tokko argatu jechuudha. Yoo makan biraa dhiisan iyyuu beekumsuma waliigalaaf iyyuu nama fayyada waan ta'eef jechuudha daawwattootiyya. Egaan qophii kana akka kamitti ilaaltan daawwattootiyya. Ansharri yookiin daba kan biraaf miti jechuudha kan kana isinitti agarsiise akka namni hundumtuu wanta beekamuu qabu kamiiniyyuu beekee irraa of eeggachuutii qabu of eeggachiisuuf jedheetan jechuudha daawwattootiyya. Meestii yaada keessan maal jettu qophii akkana kana hin barbaadu yoo ta'e wantoonni hedduu waan jiraniif isiniif dabarsuudhaaf an yoomiyyuu booddeetti hin jedhu jechuudha daawwattootiyya. Egaan appilikeeshiniin kun hanga meetira 50 yookiin 60tti ni hojjeta jechuudha. Qulqulleessee bareechee hanga meetira 50 40tti isiniif hojjeta waan ta'eef isin salphaatti akka barbaadanitti itti fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha daawwattootiyya. Egaan kana fakkaata jechuudha. Egaan appilikeeshinii amma isinitti agarsiise salphaatti buufachuudhaaf barreeffama viidiyoo amma ilaalaa jirtaniin kanarra cuqaastu saniin booda diskiriipshinii jalaatii maqaa isaa appilikeeshinicha liinkii isaa isiniif ga'e waan jiruuf salphaatti naa liinkicha cuqaastan gara weebsaayitii kootiitti isin geessa. Weebsaayitii koorraa salphaatti haala baay'ee salphaatiin buufachuutiin dandeessu jechuudha. Egaan gam baay'eedhaan isiniif kaa'etan jira. Play Store irraa warri buufachuu dandeessan, Play Store irraa warri Google irraa buufachuu dandeessan, Google irraa jechuudha. Play Store keessan kan isiniif hin hojjenne hunda keessaniif iyyuu akka isiniif bu'u godhee isiniif kaa'e waan jiruuf weebsaayitii koora galaatii daawwadhaa elsay.com kan jedhamudha jechuudha weebsaayitiin koo. Egaan guyyaara kanadha kan isiniif qabadheetti dhufe yeroo taanuun deemnee galoo garrutti immoo nagaan naaf turaa isinan jaalladhaa isinan kabajaa. Bye bye.
Let's